محمد من الجزيرة. محمد الجزيرة إني سرتي نما فتنا جرا أرجع جرا تيكتوك الرت أنا أرجع جرا. وانو دا في برا ما كلها لما محمد من الجزيرة يجودا. أمم. ديمته akka foonii bilchaate beeke kaalali ka dhukkeen irraa kaate kun amma jechuudha akka ajaa'ibaatti si bulfata akka ajaa'ibaatti garanaaf garan osoo hin daaqin si bulfata. Kanaafuu amma Aljazeeraan imana bulchitattee addar. Aljazeeraan akka ajaa'ibaatti si bulcha Muhammad Aljazeeraan akka ajaa'ibaatti si bulcha. Laal akka ajaa'ibaa kanatti akka ganamaatitti laal ganama dargaggeessa sanitti deebisee horata yeroo si horatu iyyuu. Amma ummaa duubaan qabu jettee harka dhayaafii jirta Muhammad Aljazeeraa udda Duubaa irraa gale. Habiibti abbaa fedhe duubaa haa qabaatu asirratti waa ol baaseetiin ijaan hin argin malee maal rakkatte ati abbaa ijoolleetitu heerumaa jirti. Ati laali. Ashee boo'ii ilaalaali bakka garumaa siin jedhe sani. Ati wanni ati laaluu qabdu guddaan maali beektaa habiibti tiyyaa. Abbaa fedhe dubartii feete yoo taate abbaa ijoollee qabu abbaa fedhe yoo ta'e jechuudha ati wanni ati laaluu qabdu. Duubaa kaatee afoo bahuu qofa yaaduu qabdu. Malee jaartii qaba jinni qaba inni okee siin jedhee onnee ofiisii kenninaan ati duubaa kaatee afoo bahuu qofaaf yaaduu qabdu. Fedhu abbaa ijoollee ta'a fedhu dantaa isaa mina maal rakkattee habiibti tiyya. Duubaa kaatee afoo bahuu qofaaf yaaduu qabda halkan guyyatti jechuudha. Bakka ani masaanuun jaalladhaa garuu yoo inni tole jedhee na fudhate ana fudhatutti naaf himi yookaan immoo garuma kaayiroo sanitti achi na dabarsi. No rakkoota kan qabu kaa'ama jechuun kaayiroo keessa amma an Dr. Asliis ilaala. Kunniin ganda keenya irraa gori kanneen lamaan irraa ganda keenya irraa gori gara sheekaa afuraffaallee sadaffaallee yoo na argiten ittiin naaf gaafadhu jaartii sadaffaallee. Yaada si gaafadhu isaan illee singiliidha. Lakki maqaa isaanii asirratti hin dhayin saarfadhaan na beekani. Ma sheekiin fikiriin qabu yeen sheenni fikiriin qabu yeen hojjete sheekota keessa galaayyuu fikirii. Na beekani asirratti ijoolleen waraabdi haadha faate. Abinti rakkoo qabu waan dubbiinu sheekota biratti hafte haqatante akka ajaa'ibaatis heeddi sheekonni akka dargaggeessaa sitti fakkaate ati osoo ati mana keessaa beeluftu kabira alarraa nyaatu. Kanaafuu baraanuyyuu garaa sachi sissiqaa jira bara. Kanaafuu baaba sheekriyaa si gaafadha uummata akka iyyaatiin. Bakka fooloo ansirraa hin qabaa ati naa deebisiin keessaan naaf geessi. Asirraa akka lammatan dhufne. Kanaas uummata akka iyyaatiin baaba sheekriyaat keessaan si gaafadha. Isaan na beekanii garuu atummaan naafiti ani afaan kiyya waan ba'u. Yaa ijoollee xixiqqoo rasheekatu jaalala beeka rasheekota turre jaalala beeka. Bakka sirra kaayyadhee jira dubbii ana garuu keessa nan galche. Atummaan naa deebisi. Akka itti gaafadhu natu beeka dhiise tooftaa ittiin gaafadhu natu beeka tooftaa ittiin amansiisu ana beeka. Na amansiisi malee ani garuu na beeka. Tarabbii tana sodaatan waan ta'eef dideen jedhani dubartiin amaanaadha waan ta'eef waan amaanaa kana gadi jabeessan waan ta'eef dideen jedhani. Bakka afuraffaallee yoo ta'e rakkoo hin qabu siin jedhee jira masaanu. Akka tanteeti tollaali caammaadhaan jaanata seentiyyoo tapha saanuu hayyamte. Dubartiin irra caalaa wanti azaaba seentuu bar masaanuma hin hayyamtuuf azaaba seentee jaarsaanillee adda baate. Atama caammaadhaan seenta jaannata. Waamee kanarraa hir'ata yoo inni jaartii afuraffaa sadaffaa fuudhee achinarraa deema. Du'aayii godhadhaa gasanii. Ati laali jaarsa kan keetitti fuutee isa dhaabuunuyyuu rabbiin birallee nama birallee du'aayii argatte. Kanaafuu du'aayii godhadhaa gisee inni jaartii lammataa bira deeme nagas haga inni naa deebi'u du'aayii godhadhaa jedhee bara. Yaa rabbi jaarsa kiyya nagaan naa deebiseedha. Amma yaaduu fi qabna fakkeenyaaf gisee ati deette gaafati bulii 28 fageette. Kanaafuu jechuun yaaduu fi qabna dhiira tana akka kennaa miti oosa hin qabani. Ana malee coqorsii hin margin jechuun sirrii miti. Kanaafuu gisee tokko yaaduuniif gaariidha. Haa fuudhu. Anamma kiyya 8 haa fuudhu yoo anaa jedhe jaarsi kiyya 8. Yoo anaa jedhe kama shari'aan eeyyameef afurama sanuu haa guuttatanii hanga gaafa achi shari'aan eeyyamteef san ol qixxeessanii achas deebi'anii du'aayii magoonaaf nooma tokko hin jennu. Rakkoon qaba biifti ati maal rakkatte? Hanga gaafa inni deebuutitti
ati qayyattee jechuudha bilcheessitee edda hanga gaafanni deebuutitti hanga gaafanni achi kilaba sallolee ka'ee achi as deebuutti. Du'aayima godhaafi nagaumaan rabbii sanaa deebisuun jedha. Ma du'aayi ka gootu waa waraana horii deeme sadeetti maal inni gad biyyaaf loluu deeme si fakkaate dantaa ofii deeme. Du'aayi godhaaf. Jaarsa du'aayima godhaniif yaa rabbi nagaan naa baaste nagaan naa deebisinatti jedha maaltu beekama duuti himatteen dhuftu. No jechuun injiraa miti du'aayi bar giseen gootuuf gisee biyyaa loluu deeme gisee duula deeme gisee waan akkas irratti du'aayi gootaaf malee kun dantaa ofii deeme. Rabbi akkasin jenne ka du'aayii godhadhaa jedhe du'aayii godhadhaa jedhe du'aayii godhaaf ijaarsa keessan. Manfasin kiyya kana himaadhaati nama jannataati hundaafuu sii gaafadhaati homaa yaadin. Amiin inshaallah yaada faateeti. Mata kuliyaati anas hin jedhe akkanatti haasaa kan keetii fi gisee asii achi ilaalu bakka na himaa jira akka nama jannataa taate. Namni sitti fuudhillee akkasii waliin jechuudha bishaan jahannataa dhuguu jechuudha kanaafuu wamata akka hin yaadin. Inshaallah rabbiin ittiin nu haa ga'u amma siingiliidha gaafa dabilii taanee siingilirraa baane kasi du'aayii sirriitti olii goona waan jennu qabna. Amshir jedhi lafe amshir jedhi. Afuraffama sanuu rabbi nu haa godhu jennee kadhatutti jirraamu. Wamata akka rakkoon qabu amshir waan isi uume waan si nyaatu sin dhoggatu waan nyaatu sin dhoggatu. Amiin yaada faate. Tokko na jalatti ta'u natti heerumi jedha. Amma kun akkasi godhani amma kun akkasi godhan akka kiyya kanatti. Tokko natti heerumi jedha. Hazalatti barre. Keessattuu bara akka barbaade haa deemu jettee hayyamtee fi jennaan bara akkanatti barbaaddi bar akkanatti akka barbaade haa deemu jettee ati hayyamtee jennaan. Ka gaafaan dhibame na wajjin maaliif dhibama gaafaan waan rabbiin ilmoo garaana kaa'ee gaafa gan ilmoo dhaluuti inni wanti taa'ee na wajjin dhaluuf maaltu jira deemee jaartii lammaffaa isaa haa keessa burraaqu. Sibira taa'ee waan ati barbaaddu waan ati feetu ilmootti aanan kennaa maal jedha sibira taa'ee ija keessa si lallaalu qaba sareetii eegaa maal inshaallah re'eetti ulfeesse ho'isaa taa'ammaa inshaallah wanni sitti ulfeessee ka'ee sibira badee deemuuf maal inni. Wanti baduun jiru kan masaanuun barnaannuma tokko galtii waa biyya Kaanaadaaf Awustiraaliyaa jiraatti olla magaalaa yoo biyyaansi wayi fagaatan irraa hin fagaatu bultimaaf deema malee oolaanuma bira oola. No masaanuun ammaa jechuudha yoo wal bira teetteetiin jette re'eef caatiidha waliif hin toltu. Magibbima tokko nu galchaami wayi galgala yoo as bule borachi bula wayi makiinaadhaan asii ka'ee deema. My father is in the seventh wife. So she won. Hi. Awiti abba takka abba fuusuudha dhaabbatarti. Abbaa kiyya si fuudha. Habibti hijaaba uffatteetiin ciiftee yennaan dullatti si fakkaatte moo akkamitti abbaa keetii fuuta? Bade reefu shan keessa jira jedhi. Reefu shan nyaadha jedhi. Habibti barkun my father is need second wife jetti bari abbaan kiyya jaartii lammataa barbaadaa jetti isiin kuno na wannoodha guddoodha. Walgara taati irraa isiin abbaa kiyya isiin haa dhuftu an abbaa isiitii dhagaa walgaran taati. Habibti akkanatti ennaan inshaallah jaartii kun hogga jettee bishaan fudhattee hin teene kama namni algarra si kaddamaa jirutti fakkaatti. Yoo arsii taate walgara beektaa jedhin walgara jechuu intala ofii kennanii intala isaanii fudhachuu san barbaadda jedhin abbaa kiyyaanillee fidaakaa godha jedhin fidaaka. Walgarri hafee miti maama. Jechuun isiin amma abbaa kiyyaa jettee anillee abbaa kiyyaa fidaakaa ta'a ati abbaa kiyyaa hin dhaxxaan abbaa keetiin dhaqaa jedhin walgara. Dhageette sareetiyyaa abbaa kan keessiiti kan keetii dhufa kan kootii dhuftaa siin jetti walii baana. Fidaaka sii ta'a jedheen abbaa kiyyaa fidaaka ta'aa kanis atis akkuma abbaa kiyyaatiin keetiin hawwite anaaki. Abbaan kan kee fuudhu hawwii qabaa? Wallahi ganaa jira dhafaatee si agarsiisu. Laala asin kaayin habibti boru gaggalabbatanii asin kaayin. Laa miskiina hoomaan galabbatanii daa'imman xixiqqoo tokko ofitti qabatee ta'a. Habibti miskiina waajjinni waa kanaan hin jiru Oromoon gaafa sitti arte abbaa keetiif haadhatantee gaggalabbatti asirran fidin habibti.
Ana haga ati koyiti ran kairo sentu aga katar kesa juru nama takatu kembe kuna na argani lembe وانا ka ما تتي واجني ميت يا بنتي اكن ما تتي وسو كومنتي متى كويا تكياد ما دوم فكيتي كنت يا برغب يروا ما غبياني نما رساني تي ميتي بركا غلبت مالن يا دو تكنا نچمال في دني اباك غلبت انا بنتي انا مصو دو يا ya اباك rab يا بوستين بودوان ya rabbi na tolchi ani wana kasille kabu ifa mana goda nargamuan bae duran famasi ture sunna jala bade kana makanan dufe حبيبتي يعني مال يعني كما قاقي يا منتي الربا منو ماليو اهادا سي كذا باسي يا من كيا انت كنا صوره زانه سبب في دي سر ركتي سان na kada si gana da banki حبيبتي ركون كبوليسة يو جارتي برا فوق بربادي تام وفي بيت وهلا لي تفوق ملأتي مال قط بلبلا تسوي فنرا jechuun isiilleen akkuma abbaa ofii jaallattu sana illee waan abbaa kiyya jaalladhu fidaa kaa ta'aa fi kootu rakkoon ربنا qabu كان gochuuf أنا غير beeka. رتك فوق فيتات Laa isiin geessite kalaas stop isiin geessite. Yaani isiin geessite isiin jechuun da'umsa kalaas dhaabdeerti isiin. أنا تيجي ميكا فات An torbaffaa saddeettaffarra jira. ميكا ديتو جو عادي تنتي Kudha afur. عفوا أوكي ما شاء الله ورد قلنا غسيل ريمنا رسينا بر كينو Bakka وهي michuu dhugaa. Maal ergatte bannaatiin ani si beekaan jiru maal ergatte? Fooloo godhi kottu. Michuu dhugaa. Warri fooloo nagootan galatooma galata qabdanii. Anuu ta'e areeda filaa jira hin ta'a. bakka qaaliitti inshallah follow si godhee jira hin badini Ay haadha faatee galatoomii. wal argina amsiir jabadhu rabbi si biraa jiraatu Ayyee chaawus waan yaa ishee qaaliitti yaa ishee baas. hajjabattee sa'aatii kanan sa'aatul hijaab kanaan hajjabattee siree gubbaa maal gooti jedha barnoe jaarsan qabu jettee kabiraa barbaadu fasirra teetti kaan siree jala keettee kaate kaan siree jala keettee kaate jaarsan qabattee asirra teetti kabiraa soquudhaaf inni yoo tana kuulii baadhataa jira qaansiraa arabaa dhiibaa jira isin jaarsan qabu jettee kaan siree jala keettee asirra fuula hidhattee asirra teettee kabiraa soxxi ofii kuno ofii hin beeksisa mannummaan hin beeksisa algammaan jechuudha of argaan summaan eeguuf ajiteetti yaa rabbi gisee dhugaa dubbadhu na qubaasisa jaarsan qabu jettee achi keettee kaatee teetti of argammaan sun mana jaartii jaarsan qabne keessaa of argaan sun maal godha wanni of argaan sun godhu mana jaartii jaarsan qabne keessaa algaa haga nagaa kan irratti ol baate miskintichi inni yoo tana kuulii dhiibaa isin asirra teettee isa waakkatti jechuudha asirra teettee waakkatti hasbuna allahi min alfaate tiktok hasbuna allahi min alfaate tiktok hajjabatanii waa barbaadachuu fuula hidhatanii waa barbaadachuu warri dhiiraa rabbiin obsa isinii haa kennu danda'a harba guyyaa isin waakkataa galgala isinuma jala bulti barra akkanni bar guyyaa waakkataa singiliidha jettee beebii heerii baafattee ala keessa oolti galgala galtee garuu isuma jala bulti jaartii jaarsa qabdu galgala jechuudha. Inni sa'aatii kana kuulii baadhata deemi dukkaana irraa aanan